Maqaa himatamtoota himiyat bona. Ijoollee wal sodaattisira. Galatooma neeto wanni itti dhawan Nuraddiin hin jalqaba Nuraddiin biiftuun himatamaa nambar waan dhiiga namaa boochisanii barreessa. Baabaa Nuraddiin. Baabaa tokko Doktor Biiftuu. Doktor Biiftuu jalqaba osoo barreessite Nuraddiin hin caalchite. Narraa eegali ani muddama daqiiqaa 15 qofa qaba asli. Waan daqiiqaa 15tti dhumatee deemu mituu fi qofa haasawite taa'eeti galmee si gabbuunaa si yookaan guyyaa naa qaba ani dhimma galmee naa galma rakkoo qabu. Federaala jiraachuu amma federaala iyyannoon keessan federaala dhufe baraanaaf godinni isin dadhabee. Akkana yoo turo ta'ee deemu wanni rakkoo guddaa isinirra deeman wallahi nama mooy. Kanaaf daqiiqaa 15 keessatti yoo hin danda'amne yeroo biratti naa beellama ani qulqullummaa barbaada dhugaa lafa jiru barbaada haadha ilmaan shanii san ilu. Adaffaan abbaan gadaa reestooraantii illee dhufeef qulqulleessuu qaba. Shakkamaadha. Shakkamaa mitiin himatamaa malee. Kabaayyo mitiin himataniyyuu. Himatama inni illee qulqulleessuu qaba. Saaleen jiru wajjin haa godhu dhufe. Ambaasaaddarri jira miree kunoo. No hin barbaannu isaa miti abbaa barbaannu. Abbaa qajeelaan abbaa wajjin haasa'uu qabnu. Suudii turillee qabi galmeessi. Suudii turillee barreessa. Suudii turii. Eessuma keetu haa ta'u galmeessi. Abbaa obboleessa kee haa ta'u yoo barbaade barreessu warra nama siin jedhu. Dhimma kiyyarraa dubbadhuuti an daqiiqaa sii kennu. Nurrabbashin hattuu galmeessaa irraa nurrabba ayyeesii beellamna eegi nurrajjif. Kaleessa galgala illee nama sibiilii barbaada yoo dandeettan. Waliin arrabsina. Arrabsaan jirru bara nurraa miyuut geessisu. Deebi irra bullaa baabaa fe'ina deebi. Rabbashuuf dhufee bara miyuut goos akkan mallola. Nuraddiin hin gabbuusa ooludha. Ajaa deebi dadhu deebi. Sa'aatii tokkotti dhufa bakka ani qophii qabna qophiin sun sa'a tokko goolabama. Hayyee. Deebi. Osoo bu'uu baate hedduu gaariidha turillee qophiima. Dhiisa haa deemu eessa raqaa miti. Ilu guutamaa kaleessa galgala sanillee galmeessa. Rakkoo haa qabu. Okay. Hattuu maqaa daganne arra kennaa kan miliyoona 2.5 naannoo kofaleeti nyaate jira. Naannoo si nyaate jira. Ijoollee naan. Gaddaa san kamiyyattiin birrii 15,000 kasi ergee baase ilu kaa. Miliyoona eegi kan miliyoona tokko jaha nyaate jira rasiitii ijoollee deemattan koottaati seeraanii himadhaa kun asirratti haa barreessanii nambara tokko tuqa. Maqaan guutamaa jedhani. Isa maqaan guutamaa jedhani. Shanaffaa guutamaan kun kami? Maaliif beeknaa silii pikcharii ni qabna jara addaan hin beeknu. Eessa bakka yaatti bara mataa miidha dubbii jaraan beeknu. Koottaa ijoolleen naannoo kofalee ka'ee deemattan miliyoona 2.8. Ijoollee asaa bitattiin asaa isaa takka faa kootu maqaa isaa risiitii harkaa qabdaame kootu himadhu. Jaafaaree isaa dubbas. Ilu kan gadda si ergee sanitti kamiyyattiin birrii 15,000 nyaate kaa yattiisa saadiyaa jedhamu. hattuu guguddaa fida waan 15,000 minamnee kana isaa guguddaa warra miliyoona qaxxaaf godhee nyaata. Kenelli qaas koblaayi gurguddaa warra miliyoona nyaate 500,000 nyaate fida. Ilu kumni kumni 15 birrii biyyaati miti. Birrii Itoophiyaati miti birrii Dr. Asli. Kan miliyoona eegamee jedhan kan miliyoona 2.8 kan miliyoona 1.6 jira ijoollee pikcharii qabna maqaan qabnu malee nuti pikcharii maqaa daganne. Kumni 15 doolaara. Kan Dubaay diinaara. Ijoolleen namoota sanii matan. Doktor maqaa isaa sii baasa jala kana jira. Poostaan bira jira maqaan bira jira. Maqaan yaadanna nusi warri waan namoota sanii matan jala kana barreessa. Okay, maqaa poostinii godhu. Maqaan yaadanna waan taate ijoollee waan sanii warroota sanii matan jala kana barreessanii yaadanna nuti. أصلي لا ورا دولار نياتو كم كدشان مسمى مبارك مسمى سنين عدم بيخ كندا كم كدشان نياتو بنيس كندا سفين نجاري نياتو Kuni bakka malee miti nyaata madubaa ittillee diraama kuma nyaata banii isaa. Abbo usmee deebisaame usmee neesar usmee koota. أما كوت لا الجد جد عربني بيتا تبني تبا سيريس نما هكا نما نيات الدنيا ربي لين يزو ربي لين قرتي هم نسات الرا كان سر تيرك
dhukkubatti ergaa Na amma seeraan hattoota maqaa waan isaan baleessan wajjin hima seeruma jalli miskiina doorsiftu saniin gaafannee dhabama goonee agarsiifna seeratti dhiyeessinee isin jiraachuu maali akka nama biraatiif illee fakkii ta'u amma wal arrabsuu maal osoo jechuu hin taane makiina isaaniitiif mana isaanii bareedaa kana keessaa fuunee isaan iqaamaa irraa cirree biyyee galchine qilintoo buufnee agarsiifne jechuu barbaadeti anam akkas maali fakkii haa ta'an nama biraatiif illee maali ummanni oromoodhaa miskiina abbaan dachii gurguree erga abbaan loon gurguree erga ummata kana nyaata jechuun wallaahi ibiddatti haa ta'u dhugaa siima maqaa isaanii katabadhaa bikshara isaanii wajjin fida nuti sunu mabrak jaanii mucaa mabraquu walloo san achitti nama waan ni godhaa jirra saalfatanii dafanii maallaqa fa'aa deebisan mubaarak musammaa ni jirta anni isin irraa hin bu'aa dafeeti namni qaanfatan kustaadhaan dhufe ja'anii isin irraa hin bu'aa akka feeti wal godhaati. Nan jira. Ustaaza isin deemaan isin hin jedhe dubbiin akkasii miti. Anuun hin baha dhagaya anuun hin baha garuu rabbi sodaadhaa haqa namaa eeggadhaa rabbi isin hin dhiisu. Wallaahi haqni namaa rabbiin illeen ofii isiniif hin godhu isin araaramu ni beeytan oromoo miskiina lafa isaa gurguree naa dabalu dhufa siifi baasnaa siif goona jettanii nama guurtanii Dubai kana keessatti namni lafa ciisaa jira booyaa jira asli tanaafu adaraa keessan jabaadhaa rabbi isin haa tiisu rabbi isin haa gargaaru isinilleen gartee warra haqa namaaf irraa eegu rabbi isin haa godhu adaraa wal jaaladhaa saaxileef hin baasina namni humnaan qaba jettee biyyaan beeka jettee obboleessa kee miskiin Obboleekkii horaa uummata. Beerri obboleekkii gori. Siif jecha wareegama kabalaa jirra gama biyya dhufne akka achi dhufne akka Dubaayitti ganda keessa yoo nu haranillee. Dhalaan Dubaay tokko keetiin obboleekkii goona taanan imanni keessarraan fuudhamu. Diqleekii waa. Yalla. asli anniin baha yoo carraa argadha illee dubbadha. warra himanni irratti baame Warra himanna jiru anayyuu himanni kan jiru tokko Nuuraddiini Baabbaati. jenne Abbaa qabeenyaa kan dabalaa taate qoy namni yoo xiqqaate beektaa garagaraan ergataa Hamzaa jenne Hamzaa tokkon Hamzaadha tokko Hamzaa qabi. Hamzaa kam Hamzaa eenyu Hamzaa eenyuti iluu Hamza Hashimi Hamzaa Asli bakka takka please bana hambisi nama fidannaa haa dhufani koota ijoolleen kalla miliyoona tokko tuqaa. anniin bu'a akkas lagay asli kiyya galatoon waan nagalchite anniin bu'a Oromoo kiyya thank you so much eshi oromoo anaafis naa darbime naa durree moo maal isa tun adure bashoodha ishi akkasii nageetti naa jiraadha wal jabeessa ofii walii godhaa beeyta yoo ofii walii gootan malee wallaahi yoo duutanillee qabri islaamatti hin awwaalamtan akka namaa wajjin isin irratti bakka ho'ifiitii miti bar namni bakka dhumaa jirutti. ay haqa namaa deebisa wallaahi rabbiin hin jaalatu maal taate Wallaahi. ay namni as jidhiisi kanadaanis eeglaal wayi isin himaan soon baanetti asliqii waa bahee ba'a waa jee ba'a namni baay'een narraa qaanfata waa bahee waa jee haa ba'u warra Itoophiyaa jirtan kanadaan amma naman fiddu dhaggeeffadhaa takka ji warra Dubai jettan Dubai karaa mangistiini malee dalagaa jira isin jaanii maallaqa isin irraa nyaatina Kanadaa fi Ameerikaa dhufuudnu jaarsaa jaartitti malee dhufuu hin dandeesse yeroo ammaa tanatti sanillee isin gabbuutee niqaasi godhattee aruuza gootee maal jettee viidiyoo wajjin sanuu amatti akka fuudha adaraa if hin nyaatina if eega rabbi sinaa eegu wal qusadha ilmaan oromoodha salaamu alaikum Simbagi ya mangizi kiyya thank you so much rehabileen ta'e godhamtu alaikum salaam Simbagi wara adir yiruunde isaanii Mubarak si jaaladha asli kiyya hunda keessa siin jaaladha nageen naa jiraadha amma isin yaada kiyya nan arganne Arganne nama fidaa jirra dirribee yoo jala jiraatte mucayyoo miliyoona tokkoof tuqaa jaanyaa tamte tagalee himattu kootu piikcharii qabna nurra guddaa koottaa seenaa warri thank you so much dirribee jirtaa jala dirribee sheer godha yoo jiraatte miliyoona tokkoof tuqaa jaaga namichi si nyaate kootti seen yoo jiraatte koot seen
dirribe jirta nambara tokko tuqadha warri birrii himattan sun Asli galmi san keessa kiyaari no ansite kiyaari le matame jira. yaariin keessaa baasa haasofnee jirra kafe kiyaar Yaatar gira yaatar isin jedhe dengadu. ono dubbanneera kiyaariin kenna jedhee bakka dhumatti sun achumatti karaa akka tasaa fiddanii waan sargirra jiru Yaatar gira yaatar. Mushurraa nambara tokko tuqadha olii gata utan dirribe nambara tokko tuqadhu jirta ayyala warroonni nu himattan nuti rasiitii qabna malee rasiitii irra maqaan jiru ka warraati ka biyyaa pikcharii irra si guuruu asli yoo maqaa himan na guddifta Okay.